Kun sagantaa sagalee misraachoo YouTube channel boonsaa addisuu guuteetiin darbuudha. Sagalee misraachoo podcast Bible study qayyabannaa macaafa qulqulluu Christian lifestyle akkaataa deddeebii jireenya kiristaanotaa macaafa qulqulluu gadi fageenyaan qayyabannaa otoo gargar hin gotiin torbeetti macaafa qulqulluu qofa bifa jireenya keenya geeddaruu danda'uun mata duree sagalee misraachoo podcast jedhuun yeroo hundaa torbeetti al tokko oduu gammachiisaa fi dubbii jireenyaaf keessaa qabu qabannee isiniif dhiyaanna. Tarii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun eebba kana keessaa hirmaattu ta'a isiniin jenna. Tolee dhaggeeffattootaaf hordoftoota kabajamoo Kiristoos keessatti qulqulloota obboloota kan taatan hundumti keessan nagaaf jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa sagalee misraachoo podcast torbeetti al tokko yeroo hundumaa isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya irraa keessatti macaafa qulqulluu keessatti eenyummaan keenya positioning keenya yookaan eenyummaan nuti Kiristoos keessatti qabnu eenyudha wanta jedhu maalidha wanta jedhu gaabsinee walii wajjin ilaalla. Kun episoodii tokkoffaa sagalee misraachoo podcastiitiin isiniif darbu Kiristoos keessatti iddoo keenya baruu yookaan knowing who I am in Christ. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo hundaa ana barbaadadhaa jedha Waaqayyo. Nuti hir'uudha. Inni waan hundaan guutuu waan ta'eef isa barbaadachuu qabnaa jechuudha. Eenyutu Waaqayyo kan kana dubbatu Amoos boqonnaa 5:4 irratti. Karaan ittiin Waaqayyoon barbaaddannu inni guddaa fi beekamaani sagalee isaa dhaga'uudhaanidha. Inni lammaffaan immoo seera isaa barachuudhaanidha. Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu macaafa faarfannaa 119 irratti dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu hin danda'a jedha. Dubbiin Waaqayyoo humna jireenya namaa qullaa'ummaatti eeguu qaba. Dubbiin Waaqayyoo humna jireenya namaa qullaa'ummaatti eeguu danda'uu qaba. Humna hojjetu, humna jijjiiruu of keessaa qaba. Lakkoofsa 11 irratti akkan si yakkineef waan ati jette garaa koo keessa kaa'adheeraa jedha. Egaan chaalenjii nuti qabnu yoo jiraate bara kana keessa walitti fufnee macaafa qulqulluu dubbisuu dhabuu keenyadha. Kanaaf macaafa qulqulluu yeroo hir'isnu hir'uu taanaa jechuudha. Waaqayyoon wallaalla. Haasaa Waaqayyoo fi dhageettii keenyattu gargar fagaataa jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 19 irratti seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisa. Wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha. Inni wallaalota iyyuu beektota hin godhaa jedha. Ajajji Waaqayyoo qajeelaadha. Garaa namaa hin gammachiisa. Abboommiin Waaqayyoo qulqulluudha. Ija namaa in ibsa. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaadha. Bara baraan jabaatee hin dhaabbata. Akka namni ittiin gaggeeffamuuf wanti Waaqayyoo kennu dhugaadha. Guutummaan isaas qajeelaadha jedha. Inni Waaqayyoo kennu kun warqee caalaatti, warqee baqfamee qullaa'e baay'ee caalaattis ilaalamuun kan ta'udha. Nadhii dhaaba dammaa keessaa cuccubu caalaas hin mi'aa jedha. Garbichi kee inni kuni isaaniin gorfamaa, namni isa eegus bu'aa guddaa qabaa jedha. Egaan karaa Kiristoos jireenyi dinqiin akka arganne nuuf galeera laata. Waaqayyo jireenya nuuf yaade jiraachuuf kennaa inni nuuf kenne baruun dirqamadha. Kennaan kunis Iyesuus Kiristoos jedhama. Egaan dhugaa kana kan nuti barru akkuma sila dubbanne sagalee isaa dhaga'uudhaan seera isaa barachuudhaanii jechuudha. Kun immoo karaa nuti ittiin Waaqayyoon barbaadannu keessaatii wantoota bebbeekamoodha. Macaafa qulqulluu yookaan macaafa qulqulluu dubbisuu yookaan sagalee isaa dhaggeeffachuu, seera isaa immoo barachuu, abboommii Waaqayyoo barachuu jechuudha. Egaan macaafi qulqulluu yeroo dubbatu Roomaa boqonnaa 8:28-30tti Amaariffaan akkas jedha. እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት Waaqayyoon warri jaallatan akka yaadasaattis warri waamaman ነገሩ ሁሉ ለበጎ እንዲሆን እናውቃለን. wanti hundumtuu gaariif akka ta'e hin beeknaa jedha. ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ilmi isaa obboloota baay'ee gidduutti hangafa akka ta'uuf አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗል. warri dursee baree fakkaattii ilma isaatii akka fakkaataniif duraan dursee murteesseera jedha. አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው. warra duraan dursee murteesse kana isaaniin immoo in waameen የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው. warra isaaniin waame kanas qajeeloo isaan godhee jedha. ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው.
warra isaaniin qajeeloo godhe kanas in ulfeesseenii jedha. Egaan Kiristoos keessatti iddoo keenyaa beekuun barbaachisaa ta'a. Mee qabxiiwwan muraasa waliin haa ilaallu. Lammaffaa Qorontos 5:17 irratti uumama haaraa akka taane nuti Kiristoos keessatti uumama haaraadha. Efesoon 2:5 irratti nuti bara baraan warra jiraatanidha. Jiraataadha jedha. Roomaa 8:2 irratti seeraa fi cubbuu du'a irraa bilisa baaneerra. Tokkoffaa Yohaannis 5:18 irratti nuti Waaqayyoo irraa dhalanne. Efesoon 1:4 irratti nuti qulqulluudha. Filiphisiyoos 2:5 irratti Filiphisiyoos 2:5 irratti nuti sammuu Kiristoosiin qabna. Kolaasiyaas 2:10 nuti Kiristoos keessatti guutuudha. Lammaffaa Phexros 1:9 irratti nuti qomoo fu'amoodha. Roomaa 8:17 irratti Kiristoos waliin dhaaltuudha. Roomaa 8:37 irratti warra mo'an caalaa moonee jiraannaayedha. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos Iyyasuus. Egaan karaa Kiristoos Iyyasuus guutuu akka taane macaafni qulqulluun nutti dubbata. Isinis isuma warra bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sana gara guutummaa jireenyaatti dhuftaniittu jedha. Kana jechuun karaa Kiristoos Iyyasuus gooftaa Iyyasuusiin qabaachuu keenyaanii gara guutummaa jireenyaatti dhufneerra. Jireenyi keenya guutuudha, hir'uu hin qabu jechuudha. Kan kana dubbatu Kolaasiyaas 2:10 irratti. Lammaffaan immoo Kiristoos keessatti nuti bara baraan warra jiraatanidha jedha. Efesoon 2:5 ani karaa isaa jiraataadha. Nuyi irra darbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii jedha. Egaan sababii cubbuu keenyaatii fi sababii irra darbaa keenyaatiin hafuurri keenya du'aa ta'ee utuma jirru garuu immoo karaa Kiristoos Iyyasuus warra jiraatan taanee fo'amne jedha. Kun egaa eenyummaa nuti karaa Kiristoos arganne keessaatii isa tokkodha. Qabxiinni biraan an Kiristoos keessatti seera cubbuu fi du'a irraatii bilisa jedha. Roomaa 8:2 irratti. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhatee isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtaniittu jedha. Sababii ayyaana Waaqayyoo seera cubbuutti nu geessu jalaatii garbummaa jalaatii bilisa baaneerraa jechuudha. Qabxiinni kan biraan karaa Kiristoos sodaa keessaatii baaneerra. Macaafa Isaayyaas raajicha 54:14 ati qajeelummaadhaan jabeeffamtee hin dhaabamtaa, cunqurfamuu fi sodaan sitti hin fagaatu. Naasuunis gara keetti hin dhiyaatu jedha. Sababii Kiristoos Iyyasuus nuti sodaa wanta jedhamu keessaatii baaneerra. Sodaa keessas jiraachuu hin dandeenyu. Qabxiinni kan biraan karaa Kiristoos Waaqayyoo irraan dhaladhe. I am born of God and the evil one does not touch me. Karaa Kiristoos Iyyasuus nuti Waaqayyoo irraa dhalanne. Nuti ijoollee Waaqayyootii jechuudha. Macaafni qulqulluun Efesoon 1:4 irratti inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedha. Uumamuma biyya lafaa dura iyyuu warra qulqulluu akka taane warra Kiristoos keessatti qulqullaa'an akka taane isa duratti immoo warra mudaa illee hin qabne akka nuti taanuu fi karaa Kiristoos Iyyasuus jaalala isaatiin nu fo'ateera jedha macaafni qulqulluun. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qabxiinni kan biraan sammuu Kiristoosiin karaa Kiristoos qabna jechuudha. Sammuu Kiristoosan qaba. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tuqaawwan armaan olii karaa Kiristoos Iyyasuus poozishinii keenya nuti ittiin beeknu tokko macaafa qulqulluu dubbisuu, sagalee isaa dhaga'uu, akkasumas seera Waaqayyoo barachuudhaan sagalee Waaqayyoo ammas dhaggeeffachuudhaan Waaqayyoon barbaadachuu ni dandeenya jechuudha.
yeroo waaqayyoon barbaaddannu immoo iddoo keenya barraa, eenyummaa keenya barraa, maaliif akka dhalanne barraa, kaayyoo waaqayyo nuuf qabu barraa, garamitti akka deemaa jirru barraa, maal akka hojjennu fi maal akka hojjechuu qabnu, maaliif akka jiraannu, garamittis akka deemaa jirru barraa jechuudha. Warra jireenyi isaanitti bitaachee, warra jireenyi isaan jibbisiise hin taanu jechuudha. Warra jireenyi isaan jibbisiisee hin taanu jechuudha. Sababni isaa nuti Kiristoosiin qabna. Namni Kiristoosiin qabu immoo abdii eebbifamaa qaba. Namni Kiristoosiin qabu immoo humna jabina iddoo argatu qaba. Dadhabaa yoo ta'e iyyuu iddoo itti humna argatu qaba. Waan godhu hin wallaaluu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu Kiristoos Yesuus karaa ayyaana isaatii nu jabeessa waan ta'eef, yeroo hundumaayyuu Kiristoos Yesuus karaa ayyaana isaatii araara isaa nutti argisiisa waan ta'eef jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafni qulqulluun yeroo dubbifannu lubbuu keenya nutti deebisa. Inni guutuudha waan ta'eef jechuudha. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namattis hin deebisa jedha. Yeroo seera Waaqayyoo kana dubbifannu guutuu taanaa jechuudha. Lubbuun keenya hin fayyiti jechuudha. Wanta seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u kana yeroo dubbifannu guutuu taana. Lubbuu keenyatu fayyaa jechuudha. Wallaalama yoo taane iyyuu beektota taanaa jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun yookaan seerri Waaqayyoo kun qajeelota nu godha. Garaa keenya hin gammachiisa. Garaa keenya qulqulluu godha. Ija keenya illee in ibsaa jechuudha. Kanaaf seera Waaqayyoo kana yeroo dubbisnu Waaqayyoon sodaachuu barra. Isa keessas immoo yaada qullaatu jira jedha macaafni qulqulluun. Bara baraan jabaatee kan dhaabbatu seera Waaqayyoo kana qofaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akka nuti ittiin geggeeffamnuuf, laayif maanuwaalii jireenya keenyaa akka nuti godhannuuf wanti nuuf kenname kun dhugaadha. Guutummaan isaas qajeelaadha jedha macaafni qulqulluun ofii isaatiif gaafa dhugaa ba'u jechuudha. Egaan wantootni nuuf kennaman caalaatti Waaqayyo kennaa addaa tokko nuuf kenneeranis macaafa qulqulluu kana jechuudha. Macaafa qulqulluu jechuun warqee caalaatti, warqee baqfamee qullaa'e baay'ee caalaatti iyyuu ilaalamuun kan ta'uufidha. Dubbifamuuf kan ta'uufidha. Dhaggeeffatamuun kan ta'uufidha. Damma caalaa nadhii dammaa keessaa cuccubu caalaas inni akka mi'aawu Daawit macaafa isaa keessatti nuuf caafeera. Egaan macaafa qulqulluu kanaanidha jechuudha kan nuti gorfamnu. Macaafa qulqulluu kanaanidha jechuudha kan nuti geggeeffamnu. Egaan namni macaafa kana dubbisu, namni macaafa kana hordofu, namni macaafa kana dhaggeeffatu bu'aa guddaa achi keessaa argataa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bu'aan nuti macaafa keessaa argannu baay'ee guddaadha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu halkanii fi guyyaas waa'ee isaa yaadii jedha. Halkanii fi guyyaas waa'ee isaa yaadii karaa kee akkasiif qajeelutti wanti ati gootu akkasiif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhiitii eegii jedha. Iyyaasuu boqonnaa 1:8. Qooda kanaa isa gammaduu kanatti seerri Waaqayyoo itti hin tolaa. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera kanaa in yaada jedha. Macaafa faarfannaa 1:2. Seera kee nan yaadaa karaa kees nan barbaadadhaa jedha. Macaafa faarfannaa 119:15. Yaa Waaqayyo gargaaraa koo, qoricha koo, dubbiin afaan kootii fi yaadi garaa kootii fuula keetti kan bareede naaf haa ta'u jedha Daawit macaafa faarfannaa 19:14 irratti. Dubbiin Waaqayyoo guutummaan sin keessaa jiraatu, ogummaa hundumaanis wal barsiisaa, walifadhaa, faarsaa hafuuraa fi yeedaloodhaanis ayyaana isaatiin garaa keessanitti Waaqayyoon faarfadhaa. Qolaasiyaas 3:16 irratti. Egaan obboloota koo har'a kan baranne waa'ee sagalee Waaqayyoo dubbisu, seera Waaqayyoo keessatti waan haaraa barachuu, yeroo keenya itti dabarsuu baranne. Kun sagalee misraachoo podcast torbeetti al tokkoon isiniif dhiyaatudha. Torbee ittaanu mata duree kan biraatiin walitti deebina. Hagastiyyuu nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. Ifa keessan jiraata, ifa jireenyi koo. Yoo shamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo, chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.